Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhukkubbii. Barreessaan Diyaaqoon Heenok Hayilee. Kutaa Afuraffaa Mooraa Qormaataa keessatti. Gooftaan keenya yeroo qabamu duukaa boota isaan haa deemanii dhiisaa jedhee waan tureef loltoonni gara isaaniitti osoo naanna'in dura miila koo na baasii jechuun foffocaan. Raajii tiksituun rukutaa hoolonnis ni foffoca'u jedhee raajichi Isaayyaas dubbates ni raawwatame. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 13:7. Gooftaan keenya mataan isaa akka deemaniif isaan geggeessee waan tureef duukaa boonni isaa qormaata mo'achuu hin dandeenye jalaa baqachuun isaanii isaan hin saalfachiisu. Gooftaan erga qabamee booda gara mooraa hangafa lubootaatti fuudhanii yeroo deeman dargaggoon tokkotti dhiyeenyaan isaan hordofaa ture. Dargaggeessi qaama isaa balee haguuge tokko isaan hordofaa ture. Isaanis yeroo isa qabatan balee isaa dhiisee qullaa isaa baqate. Wangeela Maarqos boqonnaa 14:51-52. Darbi darboo mana kiristaanaa keenyaan dargaggoon abbaa balee kun gad of qabummaan waa'ee mataasaa ana jedhee barreessuu kan hin barbaanne dhimmichaaf dhuga baatu ijaa fi qooda fudhataa yeroo sana ijoollee kan ture Qulqulluu Maarqosidha. Geetesemaanii irraa gara mooraa hangafa lubootaatti laga Qeedroon ce'anii yeroo deeman halkaniin sagalee loltootaa baay'ee kan dhaga'ee fi icciitii qurbaanaa bakka itti raawwatame Tsiraatsiyoon mana maatii isaa kan ture Maarqos halkaniin manaa ba'ee duuba duubaan isaan hordofuuf yaale. Loltoonni yeroo sargan garuu du'arraa baqachuuf miila ijoollummaa isaan balee isaa isaanitti dhiisee baqate. Gooftaa keenya hordofuun hanga mooraa hangafa lubootaatti kan seenan immoo Qulqulluu Yohannisiif Qulqulluu Pheexiroosidha. Jaalalli gooftaa isaaniif jabaatee malee halkan rakkisu sanatti hanga mooraa hangafa lubootaatti darbanii seenuun isaanii murtee balaa guddaatti isaan kuffisu ture. Hoolaa ta'anii gara mooraa qeeramsaatti darbanii seenuun isaanii qofti jaalalli gonka sodaa baasee akka gatu kan agarsiisudha. Kan baqate irra waraanee kan madaa'e waan caaluuf qormaataan qufuu Pheexiroos qofa ilaaluurraa akka barsiifata isaatti yaa gooftaa gara eenyu deemnaa jedhee akka hiriyoota isaa osoo baqatiin gooftaa isaa jaalalaan hordofuusaa galateeffachuu qabna. Pheexiroos sababa jaalala isaaf sodaachuurraan kan ka'an kan baqatan hiriyoota isaa waliin hin baqanne akkuma jedhu. Galgala sanatti diiyaabiloos duuka boota isaa akka qamadii isaan gilgilchuuf barbaade ture. Seexanni guyyaa namoota naannoo keenya jiran bu'ee nu waraanaa halkan immoo ofuma isaanii waraana. Pheexiroosiin ofuma isaa gingilchuuf kadhatee ture. Guyyaa yeroo ta'u garuu namoonni biroon naanna'anii waan isa kiyyeessaniif akkuma jedhe abbaan Weeqiris. Gooftaan keenya amantiin Pheexiroos akka hin banneef waa'ee duuka bu'aa isaaf kadhatee isaaf dhorke malee seexanni Pheexiroosiif kan qopheesse waan baay'ee ture. Gooftaan keenya qormaata seexanaa yoo isaaf dhaabbachiiseyyuu Pheexiroos garuu halkan sanatti qoramuun isaaf hin hafne. Kunis kan ta'eef sababii deebiin yeroo gooftaan keenya qormaata isatti dhufuuf jiru dubbatu deebiseefidha. Hundumtuu yoo gufatan ani garuu tasumayyuu hin gufadhu. Wangeela Maarqos boqonnaa 14:29. Dubbiin kun baay'ee cimaadha. Amanamummaa mataa isaa caalaa hunduu yoo gufatan jedhee dubbachuunsaa Qulqulluu Pheexiroosin qormaataaf isa saaxile. Yaa Pheexiroos ani siin ganuu obbolaawwan koo siin ganan yoo jette maal qaba ture? Tajaajiltoota Waaqayyoo keessaa mataa isaanii kan qulqulleessan garuu obbolaawwan isaanii immoo akka xureessan isaanirraa ni eegama. Ati garuu mataa kee ol kanneen biroo immoo gattaasiste kanaaf warreen kaan osoo hin ganiin ati gante jedha Riituu Hayimaanoot. Riituu Hayimaanoot dirsaana jimaata galgalaa. Abbootiin akka barsanitti dubbiin Pheexiroos duuka boota gidduutti kan ture bu'aa wal dorgommii hundumarra kan caalu eenyudha jedhu ture. Gooftaan keenya Pheexiroosiin galaana keessaa qurxummii qabiitii garaasaa baqaqsii meetii akka qarshii 2 ni argattaa anaaf siif kaffali jedhee gibira Pheexiroos qofa erga isaaf kaffalee booda gaaffiin hunduma keenya keessaa kan caalu eenyudha jedhu gaaffii deddeebiin duuka boota hundarraa ka'u ture. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17:27 akkasumas boqonnaa 18:1. Seexanni duuka booda gidduutti facaasaa kan ture. Afuurri wal dorgommii kun ayyaana Piraaqilixoosiin booda gad of qabummaan bakka bu'ee
seexana morma isaa kan cabse yoo ta'u jarroota muraasaa booda garuu duuka bu'aa irratti kan isaaf hin milkaa'in qormaata kan ku'aa caaluu teessoo isaa irratti irra deebiin kaasuun teessoo Phexros kan taate Roomaan ani hundumaan ol akka jettu manneen kiristaanaa akka qoqqoodamanii fi argam shakkitootaaf balbala akka banan sababa ta'uunsaa dhugaa seenaa keessa jirudha. Gooftaan keenya dubbii Phexros ol of qabummaan dubbate kana yeroo dhaga'u dhugaan siin jedhaa har'a galgala kanatti lukkuun si'a lama sooniyyiin si'a sadii naganta jedhe. Duuka bu'oonni qoqqoodanii kan barreessan raajiin gooftaa keenyaa kun yaadni isaa adda adda fokkaatus walitti qabnee yeroo hubannu garuu yaadni isaa tokkodha. Qulqulluun Maatiyoosii fi qulqulluun Lukaas lukkuu walitti aansee iyyuu fi iyya lukkuu Phexros dhaga'u qofa yaaduun lukkuun osoo hin iyyiin jedhanii yoo barreessan barataa qulqulluu Phexros kan ture Maarqos isuma mataasaa Phexros irraa dhaggeeffatee kan hubate lukkuun kan iyye si'a lama akka ture nuuf barreesseera. Phexros si'a tokko akkuma ganeen lukkuun iyyee ture. Innis iyya kana osoo hin dhaga'iin waltuufinsaan si'a lama yeroo ganu lukkuun si'a lammeffaaf iyye. Ibsa beektonni mana kiristaanaa keenyaa hunduu raajii lukkuun osoo hin iyyiin jedhuuf kennanis isuma kanadha. Qulqulluun Phexros jecha gooftaa kana dhaga'es ofitti amanamummaan isaan hin ranne ture. Jecha isaa jabeessee si waliin kan hinduu yoon ta'ellee tasuma si hin ganu jechuun irra deebi'ee dubbate. Duuka bu'oonni warreen hafanis nutis maaliif nutti hafa jechuun hundumti isaanis akkas jedhan. Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 31. Phexros dadhabina isaa akka baruuf gargaarsi Waaqayyoo halkan isaatti kan irraa fagaatee fi kaadumsaaf kan isa saaxile sababa dubbii isaa kanaafidha. Dadhabina isaa akka beekuuf gargaarsi Waaqayyoo irraa argamtu isarraa fagaatteetti hoo akkuma jedhe qulqulluun Qeerlos. Kun erga ta'ee sa'aatiiwwan muraasaa booda Phexros akkuma jecha isaa gooftaa isaa fageenya irraa hordofaa mooraa hangafa lubootaa ga'e. Yeroo mooraa hangafa lubootaa bira ga'anis hangafa lubootaa waliin kan wal beeku ture qulqulluu Yohaannis eegduu balbalaatti himee Phexrosin ol galche. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 15 hanga 16. Haanaa fi Qiyyaaffaa. Yeroo gooftaan keenya qabamee fi fannifametti wangeelota irratti akkuma barreeffamee fi galmeewwan seenaa akka dhugaa ba'anitti baratti Haanaa fi Qiyyaaffaan hangafoota lubootaa turanidha. Namni seera oriitti sirriitti beeku hangafoota lubootaa kan jettu qofa yeroo dhaga'u bitaatti galuun hin hafu. Sababni isaas akka seeraatti hangafa lubootaa kan ta'u Aroonii fi nama sanyii Aroon keessaa mucaa hangafaa ta'e qofadha. Namni hangafa lubootaa ta'e hanga guyyaa du'a isaatti kan tajaajilu yoo ta'u yeroo du'us mucaan hangafaa isaa bakka isaa hangafa lubootaa ta'a. Aroonis ni du'ee achittis ni awwaalame bakka isaas mucaan isaa Alaazaar luba ta'e kan jedhu kana hubachiisa. Seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 6. Sababa kanaaf hangafni lubootaa tokko lubbuun osoo jiru hangafni lubootaa kan biraa jiraachuun hin danda'u. Kanaaf jechi Haanaaf Qiyyaaffaan hangafoota lubootaa ta'anii jedhu qofti barichi bara akkam badaa ta'e ta'uusaa kan ibsudha. Wangeela Lukaas boqonnaa 3 lakkoofsa 2. Haanaan hangafa lubootaa kan ture Qiyyaaffaaf abbiyyuu isaa ture kan jedhu immoo rakkoo biraa agarsiisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 13. Lubbuun waliin jiraachuun isaanii osoo hin xiqqaatiin abbiyyuuf soddaa ta'uun isaanii hangafni lubummaa abbaa irraa gara ilmaatti qofa daddarbu seera maree kan isaaniif kenname ta'uu nu hubachiisa. Gosoota Yihuudotaa keessaa Esiyaanota kan jedhaman aangoo seera malee kenname kana mormuun galaana du'aa cita qomuraan keessa jireenya qofummaa filatanii kitaabolee qulqullaa'oo barreessaa namarraa fagaatanii jiraachaa turan. Dhugaawwan wangeelatti barreeffaman qofarraa kaanee kana jenne malee barreessaa seenaa Yihuudotaa kan ture Yoosef ilmi Kooriyoon seenaanni waa'ee aangoo hangafa lubootaa bara sanaa barreesse kan caalu kan nama gaddisiisudha. Israa'el bittaa Roomaataa jalatti erga kuftee booda hangafni lubummaa aangoo hafuuraa ta'uun isaa fi gara aangoo poolitikaatti jijjiiramee ture. Hangafni lubootaa fi yaa'iin isaanii bittaa Yihuudaa irratti ga'ee bulchiinsaa kan qabu waan ta'eef hangafni lubootaa akka seera isaatti mana Aroon dhala isaanii keessaa kan muudamu osoo hin taane aangoo Roomaanonni ittiin nama isaan gammachiisee fi bittaa isaaniif tolutti muudan ta'e. Deemsa keessa immoo abbootiin aangoo Roomaa bakka kana gubbootiin namoota horii qabaniif kennuun madda galii taasisan.
Kanarraa ka'uun hangafni lubootaa tokko waggaa waggaatti aangoon saadeffamaa kan jiru yoo ta'een alatti bakkicharra turuun kan hin yaadamne ta'e. Harka warreen amaniin jalatti kan kufe aangoo hafuurummaa kanaan bara Heroodis guddicharraa hanga badiisa mana qulqullummaa isaaniitti bara turan keessatti hangafoonni lubootaa 39 wal jijjiiranii kan muudaman yoo ta'u, hangafoonni lubootaa kun tokkoon tokkoon isaanii barri isaan aangoorra turan giddu galeessummaan yeroo madaalamu hanga waggaa 4 qofa ture. Madaalliin giddu galeessummaa kun garuu Haanaaf Qiyyaaffaan ilaallatu. Aangoo bulchitoota Roomaanotaaf gubboo guddaa kaffaluu fi haala jireenya waaqessummaa xaa'otii Roomaanotaa walii garuu gaafatu kanarraa hangafni lubootaa Haanaan maatii isaa waliin wal jijjiiree waggoota 36 turuusaadha. Innumti mataansaa Haanaan hangafa lubummaan waggoota 10 jiraatee ture. Kana booda ilmi isaa Laazaar waggaa 1f, abbiyyuun isaa Qiyyaaffaan waggoota 18f, ijoolleen isaa kanneen hafan Yoonaattaan, Tewofiloosii fi Maatiyaas immoo wal jijjiiranii waggoota 7f hangafa lubummaan ta'aniiru. Bara gooftaan keenya barsiisee fi gidiraa fudhate maqaasaaf hangafa lubootaa kan ture Qiyyaaffaa ta'u malee dudduubaan ta'uun hangafa lubummaa maatiiwwan isaa hundaraasaa kan ture Haanaa mataasaa ture. Hiikkaan wangeelaasa kana yeroo ibsu Haanaaf Qiyyaaffaan hangafa lubummaa waliin ta'anii qabatanii turan jedha. Galgala gooftaan keenya qabame gara Qiyyaaffaa deemuun dura gara Haanaatti geeffamuun isaas waan harki isaan tuqiin waan hin murtoofneef ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 13. Bakka aangoo yeroo baay'eef naman keenya kanarraa Haanaas ta'e Qiyyaaffaan waggoota baay'eef taa'uun isaanii abbootii qabeenyaa horii jaallachuu bulchitoota Roomaa dandamachuu danda'an ta'uu isaanii kan agarsiisudha. Dabalataanis bara hangafa lubummaa isaanii uummata Israa'el irratti harka Roomaanotaan sarbiinsi mirga namummaa hamaan yoo ga'es teessoon aangoo isaanii hanga jalaan duqamnetti bittoota isaanii waliin walii galanii kan jiraatan fakkaatanii kan bulan turan. Akka hangafa lubummaa isaaniittis kabaja mana qulqullummaaf kan dhiphatanii fi sodaa Waaqayyoo kan qaban hin turre. Ija jabinni isaanii kan nama gaddisiisu mana qulqullummaa keessaa ba'uu kan hin qabne, uffanni hangafa lubootaallee mana abbootii aangoo Roomaataa taa'aa kan ture yommuu ta'u, hangafni lubootaa yeroo kabaja ayyaanaa kan uffatu bulchaan Roomaanotaa kun yoosaaf eeyyama qofaa ture. Wanti kun hunduu kabaja hangafa lubootaa irratti yeroo raawwatamu, magaalaa qulqulleettii keessatti siidaan Qeesaar dhaabbatee yeroo waaqeffamu, uummanni falmes osoo ajjeefamuu yoo arganis Haanaas ta'e Qiyyaaffaan kan dhibbatan waa'ee aangoo isaanii eegsisuu qofaaf ture. Mana qulqullummaatti daldaltoonni akka bobba'an taasisanii galii isaarraa hirachuun bineeldota uummanni aarsaaf fidan hingitan jechaa salphisaa kan mataa isaanii cinaan gurgurachaa Yihuudoota ayyaanaaf biyyoota adda addaa irraa dhufaniif mana qulqullummaa keessatti hojii horii jijjiiruu hojjechaa buufachuun qabeenyaa walitti qabachaa turan. Haanaa fi Qiyyaaffaan gosoota saduuqotaa keessaa ta'uu isaaniitiin du'aa ka'umsatti namanan waan ta'eef duunee bosobosnee waan hafnuuf maaltu nu dhiphisee jedhanii waan yaadaniif fuulleeffannoon isaanii waa'ee jireenya lafarraa qofaa ture. Jibbinsi isaan gooftaa keenyatti qabanis aangoo isaanii faayidaa isaanitti kan dhufe waan isaanitti ta'eef malee dhimma hafuurummaaf quuqamanii miti. Keessumattuu guddinni dheekkamsa isaanii fiixee dhumaarra kan ga'e manni kiristaanaa jalqaba torbee dhukkubii taasisuun kan kabaju guyyaa Hosaa'inaa ture. Gooftaan keenya Laazaariin Bitaaniyaatti du'aa harka kaasee booda baay'ooliin maqaa isaatti amananii turan. Gara Yerusaalemitti yeroo deebi'u raajii Bitaaniyaa kan argan baay'ooliin ayyaanaaf gara Yerusaalem dhufanii waan turaniif gammachuun hordofanii Hosaa'inaa Ariyaamitti jedhanii isaaf faarfachaa gara mana qulqullummaatti gale. Mana qulqullummaattis achi keessatti kanneen gurguranii fi wal jijjiiran yeroo lammeffaaf qulqulleesse. Manni koo mana kadhannaa jedhamti jedhamee barreeffameera, isin garuu holqa hattootaa taasistan isaaniin jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 13. Akeekkachiisni kun dudduuba keessummootaa ta'anii faayidaa kan qooddatan hangafa lubootaaf gonkuma kan isaaniif liqimsan waan hin turreef shira isaanii kan guyyaa biraarra haala hadhaa'aa ta'een jalqaban. Torbaniif kan mari'atanii fi gaafa roobii yaa'ii isaaniin kan murteessan murtii du'a gooftaa keenyaa xumuruuf halkan kanatti kan qabsiisanis kanaaf ture.
Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.